guyyaa tokko Albert Einstein yeroo barataa turetti lakkoofsota tokko hanga 10 ta'an tarreetti galchee lakkoofsa 9 baay'isee gabatee gurraacha irratti barreesse. 9 baay'isuu tokkorraa eegalee hanga 9 baay'isuu 9 81 wal qixataa kan jedhu hundasaa sirriitti barreesse. 9 baay'isuu 10 garuu dogongoraan 91 godhee barreesse. Barattoonni hundinuu dhibbeentaa 90 inni sirrii hojjete dhiisanii dhibbeentaa 10 inni dogongoreef hedduu itti kolfan. Innis booda irratti akkana jedhe. Deebii 9 guutuu sirrii hojjedhee osoo na hin ajaa'ibsiifatin akkamitti dogongora takkattiidhaaf kana hunda natti kolfitan. Eeyyan namoonni baay'een yeroo hedduu wanta ati sirrii hojjette hedduu dhiisanii dogongora takkatti ati hojjette qofa ilaalu. Ati garuu yeroo hundaa sirrii hojjechuu hin dhiisin. Kan hin dogongorre nama waan tokkollee hin yaalle qofa waan ta'eef waan namni siin jechuu danda'u ilaaltee hamileen si tuqamee yaaluu hin dhiisin. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Maatii TikTokii kennaa ta'uu fi YouTube keenna subscribe gochuu hin irraanfatinaa.